mata turena. Barabaki wae marat barake fitte. Wae nama sauti barake fitte. Nama kantar, nama kanojjar, namni kaserka. Bekum sikena marat kannu. Kabeli kena marat kannu. Waka yarra kana sinjera. Wana sinjera gore wana ratai. Akana gore. Anakan ma rakase awai nanjeru goda kajeta kare. Anama wakasi te majira kuno. Amayu aja jamu keti. Maka agofta Yesus baru kunar kedua kali. Asini nabi agama aja. Maka agofta Yesus Kristus harki kedua kali. Maka Yesus Kristus itu lepai kedua kali. Ayana wakayo fudate ada. Serta ada balabane. Menerata kemana berdua? Nak cicira merah nami. Awakaya sijere kota. Wakayo itu kan cicira je, itu cicira duka ya Tuhan. Kanu. Awakaya sijere kanu. Cicira tu sijira awak. Yesus makai asih kana cicira. Wani kamana ke cicira. Anda nak ke cicira. Kanto kana tiga cicira. Lami kana nak ke air lecu. Wawakayo sijere. Namni waa fedhiisa siraawwachiisa. Wantoota sadi gurguddaa akka waaraawwan nu godha. Inni tokko akkati waaraawwattu kan si dirqamsiisu, inni tokkoffaan mataadhuma keeti. Of ajjeesi kan siin jedhu mataa kee. Namantaatu kan siin jedhu mataa kee. Hin guddattu kan siin jedhu mataa kee. Waaqayyo baaramaa siin jedhaa waan mataan kee waan fedhiin kee siin jedhu leettaan waan siin jedhu godhe. Gaafaati waa'ee mataa kee keessa baate waaqayyo waan haaraa godha. Gaafaati waa'ee mataa keeti, waa'ee yaada dhuunfaa keeti, waa'ee dhimma keetii keessa gaafa baate waaqayyo itti siidha. Beeka sadi yaa waaqayyo deema. Ani fedhii koo keessaa baheera. Akka fedha keetii na taasisi jedha. Akka fedha eenyu? Leenna mala akka fedha waaqayyo ta'uu barbaada. Akka fedha eenyu? Maal jecha kana dubbadha? Fedha waaqaa malee fedhiin kee sirratti hin ta'in. Fedha waaqayyo malee fedhiin namaa sirratti hin ta'in. Fedha waaqayyo malee fedhii seexanaa sirratti hin ta'in. Fedha waaqayyo malee fedhiin jallotaa sirratti hin ta'in. Wantoonni sadi gurguddaan guyyaadhaa guyyaan si dirqamsiisu. Tokko fedhii mataa keeti. Of ajjeesi siin jedhe. Ati nama taate siin jedhe. Ati guddate siin jedhe. Ati namaa gadi taate siin jedhe. Waaqayyo si gatee siin jedhe. Matuma keeti mataa keeti jedhaa jedhe. Hin sodaatin jedhe waaqayyo. Akka mataan kee siin jedhu taate otoo hin taane akka Yesuus hin jedhu taate. Meeshaa kee Rasuulillaan ala akka Yesuus jedhe taate. Ini lambaffaan namni maal siin jedhe odoo kana goote waa'ee kee kana ta'a. Odoo kana goote sii wayya. Odoo kanatti deemte sii fayi. Waan ofii isaatii fedhe si raawwachiisa. Odoo kana goote du'a oolta. Odoo kana goote hin caalta. Odoo kana goote sii wayya. Karena si hoya, kunis gatiin kau. Ada ni syukur susi balik sudah. Ada Yesus syukur susi balik. Awak isi jadi susi balik. Ini sedapat kawakayo. Wakayo, feda saudotan dan ditisa seratrau. Namni fedi sa sitipsa, matake fedi ke sitipsa. Waaqayyo garuu dandeettii isaa sitti ibsa. Arra dandeettii waaqayyo arguun barbaada kan jettu. Misiraach. Waaqayyo arra dandeettii isaa sirratti agarsiisa. Amma danda'uusaa, amma waa raawwachuusaa, amma waa kaasuusaa, amma si eebbisuusaa, amma si fayyisuusaa,
amma ilaafee hiikuu isaa Waaqayyo hin jalqaba. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kanarra wajjin ilaala. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidha tokko ture. Ati Yesuus achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turan. Daa'imni wayinii duraan dhumnaan haati isaa daa'imni wayinii qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee geenye jedhee deebise. Haati isaa yommus warra achitti argamanii waanuma inni isinitti himu godhaa jette. Waa warra as keessa jiru miti. Waa warra cidha waamamee miti. Waa'ee warra ollaa miti. Waa'ee warra kushiinaa keessa jiranii miti. Waa'ee warra odeessitootaa miti. Waa'ee warra hidhaaftootaa miti. Waa'ee warra nyaata dhufee ta'an hawaasni jedhe. Hawaasni jedhe. Dhagaa kana kaasaa jennaan kaasaa daadhii ta'a. Kana godhiga. Har'a waa waaqa si jedha goota taanaan taambirii mana keetti ta'a. Ada rata jangan kamu nyetor ke sekarang. Surat tak tahu maka yes. Ada yang sinjat apa? Ada yang sinjat. Kalau Fedi nama Fedi mata kita sampai. Dapat dibaca. Wahai nama wajah curhat. Wahai nama asaurat barasani gitu. Wahai barasani asaurat barasani. Wahai nama tu pada melu. Asirnya dapat tadi wae fi arasau rawai Yesus asau. Asirnya dapat tadi wae nama asau rawai Yesus asau. Udah ada Yesus ini amin. Wae Yesus tadi tidak mulata. Wae nama Fedidan, wae wakayo tendeti. Sirokunti akaset wali di sini je gola adi wali di sini je. Wanni di sini jen dan detisa dikira mulata. Dan detisa hidai kun amulata. Dan detisa doa nama mutun amulata. Dan detisa jamai jaman amulata. Dan detisa wana rana nasba. Kalau wanni sinjen gon. Kapti tokofan wakayo wanta umnake. Wanta umnike dandau siapa? Amin. Waaqayyo ka shiro danditi sa insubarba jalqaba dura sirraawaan gam sitti. Amma maal amantii keessa baiseera ammas keessa namni amantii qabu har'a fayyeba. Sababii isa maali waan ta'e amantii amani jechuun maali barbaachisa sirraa eegamachuu. Waaqayyo amma iyyuu jira hidhaa kee. Waaqayyo du'aa kaasifamma jira. Waaqayyo nama diriirsu ammas jira. Waaqayyo gaafeeti baattee dhufte sana deebisu ammas jira. Garuu si bira rakkoo jira. Waaqayyo waan humna keetii si akkooma waan sirraa eegamu raawwadhu malee har'a waan haaraa sii ta'anii nama jedhu. Irratti rakkoo kan fidu. Hojii isaan irratti rakkoo kan fidu. Deemsa isaan irratti rakkoo kan fidu. Humna du'aa kaa'u Yesuusin irraati hadhaame haa ta'u. Dabalee abidjan isirraa dheera. Isa dasimu isaa mul'atu. Dhukkuba hamaa irraa fayyaa. Irraa katte. Deemsa namaa gara irraa katte. Afuura qulqulluun irra gara laphee keetii. Ajaja baasudha. Yeroo qoon keenya dhuma jedhu akka goota dheedheennan gaanii dandeettiin namoota hedduu as keessaa duwwaa walitti guurudha. Warri duwwaa mana kee keessa guute gammadi. Yusiraaji Yesuusin waante goota waan ta'e. Duwwaa. Duwwaa. Kiisi koo duwwaa. Buuki koo duwwaa. Teessi koo duwwaa. Warri jettan dokumentii koo duwwaa. Gaagaani koo duwwaa. Manni koo duwwaa. Buuki baakidhaa qabu duwwaa. Duwwaa 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 warri jettani. Qophooftanii to'an itti guutu Waaqayyo jira. Warri duwwaan isinitti baay'ate qophooftanitu abbaan itti guutu immoo Yesuus dhaame. Gaani guuran. Gaani guurs. Sasara. Bitame. Guurani. Yaamunaati warra achitti ramadame. Warri mana cidhaa dhufan. Yesuusis dhageera ergamoonni dhaqanii waan isin ajaa'ibu keessa
Hunduma wajji waan dinqiin kun Pheexroos Yaaqoobbaa achi turanii ergamoonni warri haaboo dinqii akka hojjetan haa ta'u malee isaan hin affeeramne waan kana irratti har'a affeerratti Waaqayyo natti argama. Eekkana godhame si argamu ati duwwaa kee walitti qabdaa inni immoo hin mi'eessa. Ati duwwaa kee walitti qabdaa inni immoo dhandhamatti siin godha. Sassaabaa hin guure adame sassaabaa hin guure. Maal ajaji beeka anni isin hin jedhe godha anni isin hin jedhe hin godhina ammataan keessan isin hin jedhe hin godhina anni isin hin jedhe moo godha anni isin hin jedhe hidhaaf anni isin hin jedhe hin ta'a anni isin hin jedhe mana kee bita anni isin hin jedhe taammiri dinqii addaa salphina jalaa nama baasa kanaaf anni isin hin jedhe qofa raawwadha. Bara kana keessa aniif isin Waaqayyo nuun jedhe raawwachuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e duwwaan nama baay'ee mi'aawuu dadhabe guutuu dadhabe galma ga'uu dadhabe fedha mataa isaa raawwata malee namni fedha Waaqayyoo raawwachuu dadhabe fedha namaa raawwachaa jira malee namni fedha Waaqayyoo raawwachuu dadhabe. Kanarraa kan ka'e duwwaan namoota hedduu guutamuu dadhabe inni guutame immoo dhandhama dhabe dhandhama of keessaa dhabe bishaan duwwaa ta'e waan gatii hin qabne ta'e waan dinqiin irratti hin taane ta'ee hafe. Arra Waaqayyo dinqii sirratti hojjechuun jalqaba duwwaa isa funaansa. Warri duwwaa walitti sassaabdanii buukii baankii keessanii maallaqa duwwaa ta'e mana koo duwwaa ta'e daldala koo duwwaa ta'e dookimentii koo duwwaa ta'e kiisii koo duwwaa ta'e sabbata koo duwwaa ta'e yaa waan boorsaa koo duwwaa ta'e tanii kan boosan as keessa yoo jiraatan Waaqayyo har'a siif dubbachaa duwwaa sana amma sumatu guutaa jedhe Waaqayyo. Inni guutaa achi booddee dhandhamanitti sii godhaa. Hin guuta bishaan itti guuta duwwaa isaanii hin guuranii irra guuranii immoo bishaan itti naqa. Ajaja bahe ajaji bahe immoo maali amma kokkee ishii jalatti bishaan guuruu dandeessa waan ta'eef guutti dandeettii nama. Meessu angoo qabdan itti guutu angoo qabdu. Jaanii guutan itti guutu angoo qabdu itti guutaa. Erga itti guutanii booda taambirii agarra. Haleluuyaa. Duwwaa isaanii walitti qabanii bishaan itti guutanii achi booda akkas jedhe. Jechatti jedhee kanatti namni hin dhageenye hin jilbeeffanne maaloo hin jedhe dunuuffadhaa hin jedhe akkas godhaa hin jedhe akka gootanii warri kana buustanii namootaaf kennuudhaaf ramadamtan dadhabaatiin nama qaqqabsiisa. Namni gizeedhaan haa galu. Haleluuyaa. Ni fuudhan kaa irra kaa'uu jalqaban itti kennuu jalqaban inni jedhan akka seera biyya Galiilaa kanatti akka Qaanaa Galiilaatti wanti gaggaariin dursa kennama. Akkamitti kun gara dhumaarra dhufe kun sirrii miti. Warri dhumarra dhuma yeroo hundumayyuu waan jalatti haftee fayyadamu waan booroftuu fayyadamu kun qarruudha kun orjinaala hidhannama qaba himmiyaa inni mi'eessa garuu jira. Misiraachi oduu namni si beeku Waaqa si mi'eessa. Oduu namni beeku Waaqa si mi'eessa. Kanaa waa'ee kee biyya akkamitti ta'e jedhee dinqisiifataani. Warri jalqaba koo bade jalqaba koo dhuma keessa namni eessanii waan. Itti kun qabxii lama fala dhuma kee miti oduu dhuma kee bareessa Waaqayyo. Jalqabni kee yoo xinnaate dhumni kee immoo hin bareeda. Isa buusuun ani beeka hubateera jaboottiin si argeera. Imimmaan kee buusi bakka ani badiira ni dhabeera naa ta'uu dideera naa ni jechuu dideera manni koo duwwaa ta'eera kiisiin koo duwwaa ta'eera qodaan koo duwwaa ta'eera deemsi koo duwwaa ta'eera bakka ani duwwaa ta'eera wayyuu duwwaa ta'eera. Waaqayyo duwwaa barbaada. Waan keessa mammakamtu waan xixiqqoo barbaada Waaqayyo. Duwwaa kee barbaada. Warri duwwaa baattanii dhuftan yoo jiraattan Waaqayyo ofii keetti guutaa dhandhaman itti si godhaa. Isumaatii walitti qabdisa kan kiiloo itti si godhu. Suuqii keetti gatii itti godhu.
bifa keetti gateetti godhu hojii keetti gateetti si godhu beeka jedhe yeroo sani amma kana booddee dhaabe wanti dabra jiru hundi guutuu dhagama dabal baataa kana booda waa waaqayyo si jedhe yoo boote qabdii tokko qaban isaan qabdu maalidha keessummaa waamanii cidhaaf kabajaan nama waamanii Yesuusuu dhaqeera namoonni gurguddaan affeerramanii yeroo affeerraa sana wal lamaan qatu qaalii tokkicha biyya sun keessatti affeerraa gochuudhaaf baay'ina nama waamtee fi nyaanni kee fi dhugaatiin kee dura tilmaamamee lafa kaa'ama irra darbuun qabu irrachuun qabu gaafa Yesuus dhufe garuu duwwaa ture duwwaatu immoo guutuu ture Yesuus irratti wajjin haa galu kana godhika warri duwwaan isin rakkise waaqayyo ofuma keetti guutan taa'e ani immoo dhannama itti si godhaa yeroodha dhannama godhata foolii godhata dhimmiyaa ittolaa namoonni baay'een immoo gocha waaqayyo sirraa arganii dinqisiifatu kanaaf waa waaqayyo si jedhe godhu yoo waaqayyo si jedhe goote isa tokkoffaa hin salphatu lama waaqayyo ulfina isaa mana keetti mul'isa jarri sun ko Yesuusin cidha waama malee saalutii waamne wangeela nu lallabin jenne konfiraansi Yesuusin hin waamne Yesuus warra salphinni itti dhufu as keessaa faana jira mana isaanii jira qe'ee isaanii jira warra daasii gaddaa qe'ee isaanii dhaabachuudhaa ka'e waaqayyo irra mana isaanii jira warra salphinitti seenuudhaaf ka'e warra salphachuudhaa ka'e san keessaa mana san keessatti Yesuus gaafa sana akka carraa waamu Yesuus dinqii jalqabaa kan godhe achitti bishaan gaariitti kan jijjiire dinqii guddaa biyyi kanatti bakka waaqayyo laalu kan lafa deema jedhanii namni kan ajaa'ibsiifata hojii gurguddaa kan ta'e gaafasii kaanii Yesuus hinaafuu kan jalqaban waaqayyo irratti ka'uu kan jalqaban fariisonni saanduqoon wal qooduu kan jalqaban namichi kun akkamitti bishaan daadhii akkamitti bishaan jijjiiruu danda'e kuni teekinooloojiidhaan hin danda'amu kuni beektoodhaan hin danda'amu jechuutti kan ittuma jalqabe waaqayyo dargii kolkaase waaqayyo mana keetti dinqii jalqabnaan achumaan jalqaba beeka jedhan achumaan itti bobaadhaan inni ganda kooti jalqaba achumaan itti bobaadhaan konfiraansi dhaqee odoo taane cidha dhaqee Yesuus cidha dhaqanii immoo cidha namaa keessa namni deddeebi'u bakka taa'edhaan taa'u malee uffata cidhaa uffatanii bakka taa'an taa'u malee waamichi waan isaaf dhufee hin naqe warra ofitti isa waamaniifi hin salphisu bira taa'e mee namni Yesuus si waame atoo isa waammatta ofitti waamtee waa ofitti waamtee mana keetti hin qaanoftu ofitti waamtee hin salphatu ofitti waamtee karaatti naftu ofitti waamtee mataa kee lafa dhiyaa mana jiraatatti maal godha eenyu waamtee karaatti naftu ofitti waamtee mataa kee lafa dhiyaa mana jiraatatti maal godha eenyu waaman Yesuusin haffeera bakka affeerrametti immoo inni kabajame nama hin qaanneessu uduu Yesuus mana kee jiru kan boosu mucaa qabatte illee kee qabatte wayyoo jette kana dura jireenyi kee waaqayyoon tajaajilaa kan turte amma durii ga'uu kan danda'u sadarkaa namaatiin gadi kan buute of kan jibbaa jirtu jiraachuu keeti kana mannaa duwana wayyuu yoo jette ta'e ayizoo duwwaan kee kun gaaf tokko dinqii haasa hin guutaa dhandhamatetti dhufa hin guutaa fuulli gaarii godhata hin guutaa haala salphinaa jalaa si baasa mana keetti ta'a mana kee keessatti waaqayyo waan dinqii hojjetu sadaffaa duwwaa keetu guuta qaawwa rakkina asii qabu asii asii qabu asii qabu asii qabu achi qabu asii asii asii
Dhabe. Nama yoo qabaate namni waa sitti kennu hin jiru. Hojii yoo ta'e hojii si harkatti cuufama. Asi lukku. Dooktarii dhuman ta'in malee amma galgala ganama mana yaalaa kan ooltu jirta. Kastamarii taate. Warri kaardii mana yaalaa kutan kan sirriitti si beekan. Akka lakkoon qabu lakkoofsi kan meeshiin kanaadha. Beeku guyyaa ni beeka sitti qabu. Harka golkaas. Har'a waan dinqii sirratti qabu. Ami jettee ta'e. Inna keeffannee mata. Inna keeffannee waan asitti. Har'a waan dinqii sirratti qabu. Dinqii waaqayyootu sirratti taa'ame. Nasi beekamu sitti ka'e immoo warra si jira. Dhiibbaa dhiigaa keessatti ka'e. Sukkaara keessatti ka'e. Inti kana dura ulfa sirraa bahee ture. Ammas jalqabe bakka operaasyoonii ta'aa qabda ka'e. Warafaa qabattee kan jirtu as keessa hojjetaatti. Tarree warra qoramuudhaa kaanii keessa sallattee dhaabachaa kan jirtutti. Kophaa kee miti Yesuus har'a si wajjin hin ta'a. Har'a Yesuusin ofitti affeeri. Hin qaanoftu. Yeroo deemtu Yesuusin ofitti affeeri. Gara mana cidhaa sanatti ofii isaan nan isaan taffeeri. Bakka itti ofii isaa ofitti waamtetti mana inni itti argame irratti mandaraa inni itti argame irratti ollaa inni keessatti argame keessatti Yesuus Kiristoos nama hin qaaneffachiisu waan guddaa namaa godha. Yoo Yesuus ta'e malee iyyuma ba Yesuus hin baasu. Namni baay'ee waldaartee ba Yesuus iyyuma ba Yesuus iyyuma ne kooti isaarraa urgufatee ba Yesuus boorsaa isaarraa urgufee si urgufee irraa urgufe nama biraa naftu ishee akka nama biraaftu sitti baaka golkaase. Sitti mu amma kana booddee hojiitti baataa hojii uummattaa suuqii jalqabdaa ismiin immoo hiriira galee si otoladhaa. Daldala haalaa jalqabdaa namoonni hedduun immoo hiriira galanii dhaabatu. Malee ba Yesuus iyyuma galiiftan dantu hojjetu sidiisan jedhu. Baay'ee mana kee keessaa baay'ee hin deemu. Jarri sun rakkinaaf salphina kana jalaa ol baasuudhaaf xaarii guddaa xaaranii. Tokko Yesuusin interviiyuu godhame. Maaloo nu gargaareedha. Kabira gaanii guuran kun xaarii tokko Yesuusni tan gaanii baate. Sadaffaa bishaan waraabaa oolan kana Yesuus waraabaa oolu gahee isaa bahe. Gahee keetti bahe Waaqayyo gahee isaa raawwata. Sibiran tafe malee dinqii mana keetti taa'anii nama soodii. Ulaagaa guutii Waaqa gaafadhanii. Sidaa gargaara. Ulaagaa guutuu dadhabuudhaan amantii irrachuudhaan namoonni hedduun keessatti dhukkubaan kan qoramtan, haalaan kan qoramtan, yaaddoon kan qabdan, jireenya keessa boqonnaa kan dhabe yoo jiraate akkas jedhi harka kee kanatti ofirra marsi alarraa kaasee inni na marse narraa lafa dhaheera. Iyyi guddaa jira baluudhaan. Sirraa lafaan alaa Waaqayyo. Sirraa lafaan alaa Waaqayyo. Iyyuma maaliin baasu? Jiraa kaa. Amma sikkitanii luka kee walirra qoorbii gootee ciiftee soofaa kee gidduutti galtee ciiftee moobaayilii kee bichaa qabatte achuma Yesuus geetaadha waan dinqii hojjeta warqii manatti naa fidaa waan warqisiisu warra achi qoqqoruu itti agarsiisa boolla keessatti warra nagariitu agarsiisa malee nama akka keetti maaltu godha agarsiisa sana fidaati waan minanni xannee sidaati kadhattuu taata maqaa waaqaan waliin. በኢየሱስ ስም ይሁማ ባሰዶታ ሰይጣን ባስ አርቀቀቃስ ባዚና ኦቸቹ ከኖ ይሁማ ስራያስ አገ ነራ ከበረ ደመደመ አኮቸቱ ዋቀያ ከከ ሃይብስ ቡዋኬ ዋቀዮ ኩታ ገየ ገበ Gaya ke bayi Waaqa kumat. Suuqii bantee nama sirraa bitu yoo nifta. Yeroo tokko na yaada waggaa lamaan darbe keessa dubartoonni tokko gara dubartoota 15 ta'anii dhufan waldaa. Maal barbaadanii jennaan boqqolloo nagaduudhaan harka nuyi biftan barbaannaa jedha. Biritti boqqolloo kana bittan qabduu nan qabnaa jedha. Eessaa fudhan jennaan walitti gurmoofne liqeeffannee liqii fuunee jedha. Laa dubartoota kana.
Amo maya dona kara-kara buketenyet kasal mandajan barat bokollo bilchesine namnun dinutti gore foli bokollo kana gariya kata nun turu fala chanya chakademu ajajemu waqtu genne dunne isini aata anachite musarra abi bokollo tajiru kabira kese baba ko jerry amma siri sadar ka putar jirtiya favordate bogondere dari amma sakan jura nachi yesara tajena isakan juru biraja maraja manina nuye bisaka yesus innu beka yesus innu kuyara nutti gor galgala gir dede dapat warafa ibishande rako ka mufit jero na gimasho jine edishi wakati tapo meta jero dati sochote asranya tandu ko amisi tapo ke bayi dina masih ko wakati akan nanti dente baka wakati kaila ka karbeni nanti ko amma mori nanti keno deh ken duan Hindu tentu akan kata pasti bukan. Iko yobi. Makina situ berbeda kayak desa atau makina pabrik ada di sini tidak kami. Yo tuh makina kami tanjil apa temannya? Akan betul. Adu amma dan deti nama dan deti ke gudara. Waka yo boleh berjalan jemana. Gudara waka. Ke bata tanah wala wala waka. Wati ko kabate khata dana waka wa gudda se kabache sa ekatele anu wati ko kabate kha waka wa gudda na fenarare akana kabe nama samaj juga irgatte ila irgattu fajira waka yo duwa ke gutera rakisa ke waka yo hormata ta isa waka yo sijere gori wana na tamara da dele pe padu sitera ada nanti dirafan itu, yoro kudu bertiwai akainya cuna kami. Mana nama yang kita mau akainya? Isu koperasi orang tarik di sini kalau mau, olah di sini kalau mau. Mengani, ane itu mereka kudu akainya ada. Karena wajib nyanyi nara kasu kopi. Mari jualan. Yo sih akainya kita mau wari situ patah. Isu mereka mau akainya itu akatnya ilan itu. Rakong kau nunggu dende. Gundo tak kecil. Makanya kutusan. Kunna tak kuntar tu. Cuma kurban negara juga. Anian. Malah itu berarti kan ada karya. Tu berarti kuri. Awamante tu ante. Ini macam ni ya terakong kamu. Azinggash ni. Model marre bisa biawal, nyari jadi bisa tukun, nyari jadi pindah. Butuh kita pakai saja tak ada lah. Hati kan aja fit, dua lumpuh kia tu mana? Karena kita mana butuh mana? Ada di mereka butuh akain nak kisah. Mana tu si Afif, anak kami cakap benar rapi tapi organ bawaan aku dulu lalu kan. Garang malu kuku, geser kuku masih tu. Bisa nanti juru sabar sana juru mo, enak makka tu bisa sana juru. Lakukan bulan mau, jarkan ada sana tu. Bercukur ni juru naya sama tu bercukur. Mana mana luar. Walau kabur itu jarkan. Itu garang ni, Inggris pada betul garang. Araba ya apa ni? Yesus ini mana tak kira mana Nyane saya baca. Diberti kuning gubati jadi tu. Bukan arfafat koperasi dia sudah. Gapan kan? Dibertas dulu tu saja. Dia nanti tak tu walda kita. Walda kita kopi siti, showroom ti, wine kucing cisi, akai rakina, ini gundur boleh gal-galanya. Asira nama ultra rajab sewa. Berrejik-rejik dan gaji dabani isi dan ulka sewa. Berkali sekian kasar ujatu gedung sewa isi dan ulka sewa. Daulah cita-cita.
Ajit. Jadi itu enggak dulu sih. Ada sih kan? Apa? Wah, ayo pak. Boleh sih pak. Mana tuh? Mana sih? Ya, kau yang mana kan juga di sana bisa. Kita udah tahu siapa yang udah mestinya. Apa atau yang dokter ini sih dia mesti. Waduh, enggak, salahnya itu pak. Ada. Itu tuh. Cacat sama. Agar Yesus Kristus sedang yoga dog David yo nama amane karena mereka kata begitu kau mesti ini karena tidak dapat begitu bisa begitu kau mata karena tidak begitu kau arti mana bina ini arti amane Yesus itu kita arti amane siapa apa yang siapa jadi siapa anda masih jadi utang kawan masih jadi hujan hari ini jadi awal bisa tidak